Hai hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyo har'a waraqaannaaf raafuu maramaadhaan hojjechuu barbaade raafuu maramaa yookiin malfuuf sanaaniin hojjedha gudii kanaa jechuudha duudaa isaan bitee affeelee tan xiqqooshii akkanatti babbaasee jechuudha haala kanaanii akkuma argaa jirtanii innaa wantoota nu barbaachisan asumaan isinitti agarsiisa distii kana waraqaannaaf jedha bakka asitti foon harkaan muree bakka kanarra bulleessuu hin dandeenye akkammaa qabatan jedhina dhiqadhee qophaa'ee dhufe asimmoo shunkurtiin jira qullubbiin jira naana'aan jira qaaraan jira timaatimiidha asitti loomiidha baay'ee naan baane loomii biyya keenyatti yoo soba ta'e immoo harkaan hin baases waan ta'eef na loomiidha nagaa qomxooxoo jedhu zayitiidha zayitii guddaarraan asitti naqadhe qodaa kanatti sirreeffadha ruuziin as jira ruuz masrii miti waan ta'eef xiqqoo eegalab godheen jira ruuzii jabaattudha kun baay'ee tokko so walitti nannaqna nalaala isiniin jechuu barbaade asumaanii chaanala koof immoo warra haaraa taatan seenatti sabskiraayib godha yaada gaafii qabdan barreessaa kun malfuufa keessa ishii kan hafte jala distii kootiin naqaa jechuudha jala distii naqaa dinnicha kanas kunisuma jechuudha akkuma jirutti inni kun asuma naafa ta'u kanaaf akkuma isinitti hime isaan kanatu na barbaachisa jechuudha bakka zayituun oliveeraa ani zayitii noormaaliin godhadhe bakka waraqaannaaf malfuuf yookiin immoo raafuu maramaan godhe asitti kabzaraa minaamin jiraachuu danda'a biyya arabaatti ta'ee nu biraa waan hin jirreef rakkoo hin qabu bakka immoo timaatimii soosii sana yookiin immoo isaa laabitamee dhufu ani timaatimii diimaa bulleesse jechuudha kana jechuun kanan gubbaatti naqee ittiin bilcheessu jechuudha akkuma argitanii kuni isaaf immoo jechuudha bakka timaatimii hin fayyadamtu miti timaatimii qodaasaa keessaa fuutanii timaatimiin qophaa'ee jira ani garuu kanaan hin fayyadama so maal walitti akkan dabaluu akkam akka ta'e immoo isintan agarsiisa na wajjin tura ishi amma nan hojjedha baay'ee mul'adhu kaameeraa beekatu waan ofitti xagaa godhe akka isinitti mul'atuu fi walitti nannaqeen isinitti agarsiisa jechuudha otoo laaliin deemta ishi jalqaba ruuziin naqadha ruuzii baay'iseen hojjedhee waa biraas bukkeetti hojjetachuuf galab godheera isiniin jedhee garuu anan mana barbaachisu ta'e nan tilmaama jechuudha. Baay'ee tafa waan hin barbaadeef hin qabaanii si'a tokko hojjedhee innaa ammana fudhadha jechuudha ruuzii ammana yoo fudhadhe immoo isaan kana akkuma argitanii ishee kana gubbaadhaan xaalii waan hin godhuuf keessaa fudhadha qullubbii adii jechuudha qullubbii adii kana qobaan kaawwadha isaan kaan akkuma jiruttuyyuu kabzara intin isiniin jedhe naanaadha qaaraadha shunkurtiidha timaatimiidha as daballa jechuudha isinitti mul'ata jedhee yaada qabdan barreessa bakka buusuu dandeessu waan hin jirre waan hin arganne tokko asitti kabzara yookiin immoo wanti biraa biraas hin barbaachisu wanti magariisni yoo jiraachuu baates rakkoo hin qabu kan ammoo foon akka kootinan akkasitti bulleesse harka kootiin jechuudha baay'ee naaf hin bulloofne rakkoo qabu kanaaf jedhee maashinii eeyyuu godhu jedheeni kan hin waxii rabbifadhe den amma immoo kanan naqaa jechuudha ifama miciraan isaa faana naqe innaa akkasitti itti naqaa jechuudha yaa warqaan hin fayyadame wanta miciraansa harka keessaan qulqulleeffannaa waan nama eeyyuu jedhu qabu biyya keenyatti wanti hundaa harkaan hojjetan waan ta'eef okay timaatimii maankaa lama wayitti gochuu qabna turre waan ta'eef ani immoo asumaan isun kana akkanumatti wayii itti fayyadama jechuudha isa kana jechuun timaatimii noormaalii daakee isiniin jedheera xiqqooshii zayitii tilmaamaaf jechuudha amma feetatti naqachuu dandeessu akka oliveeraa yoo ta'e mi'aan beektu sinu ani garuu haguma kan maankaa 3 yookiin 4 5 ta'a maankaa shaayii 5 ta'a jechuudha akkasitti itti naqattu then asitti qimamii waliigalatti qimamii waxiidha hojjetameedha kuni sorry qodaa isaa jala na darbisaa miti kun jechuudha kan waliigalatti waxii qophaa'ee jechuudha qimamii waxii maajii yoo qabaattan itti naquu dandeessu ani immoo abishiitti dabaluun barbaada jechuudha
soogiddaa haala kanaan ifam abishitti fida. Bishigaa amma abishi fidachuu dhaqeen bil intinina ilaa adda citee rakkoo hin qabu. Teessoon naa mijata isaanii dhufeefini mi'a has guure rakkoo hin qabu. Abishiin hin urgaa lammaffaa immoo waraqaa dhamdhamamma kana waan hin qabneef abishii akkasitti yoo irratti gootan maajinis hin barbaachisa. So bakka soogidda isaa laallachaa hin dabala. Kanarra waliin dilbiq akkasitti waliin himmaknaa sana booda himarraa maashaallah waraqaa ana jedhe jechuudha. Saamira saamir bicha hiyuut bageeta hiyuut warri waraqaa anaaf hojjetan beetu kabzaraatu qabate maashaallah hiyuut. So sirriitti waliin miiksi goona akkasitti. Wow, foolisa foolis immoo galabin godhe kana bara maaliif diqiqi waan hin jenneef otoo bilchaatiin keessa na jalaa dheedhii ta'a jedheen galab godhe jechuudha. Maaliif otoo maashinii inni sadaa kame ta'e bakka baay'ee bullaa waan ta'eef innesuma ga'a. So haala kanaan haala kanaan mijeeffadhee abbaa hojjechuu bichaan naaf maashaallah. Okay, as jala immoo distii kootii kana yoo xiqqaadhaa barbaadde iddoo kana jira kana fuufu kana jechuudha. Iddoo kana kan qilleensatti shkarakkaru jira ishee kana jechuudha. Yoo barbaaddan ani garuu qadaaduna sodaadha jechuun duratti tubanne jedha garuu mana sodaachuu jalqabe. So jala distiiti kuni akka gubanne jechuudha. Yoo gubate immoo akkasin jala waraqatichi hin balleessine. Kana sitti mura keessa isheetii bakka kanarraa eeyyuu jedhu waan ta'eef. So kanas akkanatti qopheeffadhee jira. Amma mareetan tokko jedhee isinii jalqaba. Maal irratti maruu seetanii kanan sila shunkurtii midhaan irra naqee tokko mareen viidiyoo dhaaba maaliif isinitti dheerata waan ta'eef waraqaa naqee immoo akkuma argitan maal fuuf jechuudha. Akkana bishaaniin galab godheera waan ta'eef. So I think karaa bilchaateen yoon jalqabe karaa haphii yoon jalqabe wayyaa kun dafee bilchaachuu dhiisuu danda'a alarraa oolu. Garuu qammasee lalle qo'ame eessan maaliif xinnachuu danda'a soogiddi midhaan soogidda xinnoo ishee sorry ilaa dhiqee immoo sanitti qammas. إيش فيديو سيأتو كسيني تمرو فيه مال برباجي سيتاني صوصي ساني سيني وجه سين تمر سيسا إيش هاي وجه شو بربادي صوص علام كاني نتنقون وجه شو بربادي kanatti isa kanan isin jedheera gubbaadhaan jechuudha. Timaatimii
ulbaadhaan bitame manka sadii afuritti dadhabee bakka isaa jechuudha hiika biraan qabu. Amma inni gaa እሺ አትድሞ zayti burcuqqoo dhiifama isinii jedhee ishii kun loomiidha karaa alaatiin miciraan sannaa cuufi kan akka jetti tolu. Ishii loomiidha. Zayti immoo kanumaan baay'istanii itti naquu dandeessu. Guddistanii lama sadii jechuudha nagaa. Kanarra soogiddaa amma nagaa jedhee karaa alaatti naqu. Bishaan itti naqachuu dandeessu. Dirqama bishaan itti naquun jechuudha. Bishaan burcuqqoo tokko itti dabalin. Lamoon itti dabalin nagaa. Istoofidha waan ta'eef jechuudha. Qoraanoo ta'e garuu itti dabalachuu dandeessu. Haala kanaan kun karaa alaatti naqu jechuudha. Karaa alaatti naqeeti qullubbii gubbaadhaan xinnoo akkana goona qopheeffadhe soosiisa jechuudha. Asirratti intini itti naquu dandeessu. Indinoo kan dubbee wayitti naqan waan ta'eef naqaa badeera. Soyaa sun isatti naquu dandeessu. Bakka kan oliiveera ani zayitii normaaliif fayyadame isin immoo oliiveeraatti fayyadamuu dandeessu. Kanaan ala waan biraan qabu jechuudha. Innaa kun as lafa taa'u ani nan jalqaba jechuudha. Viidiyoon isinitti dheerata. Geeta Yesuus gurguddisee hojjedha. Maaliif waraqaan isaas gurguddaadha. Manatti fayyadama waan ta'eef isinitti gaa mul'atu. Maal maal isinii godha? Muluu isaa kanatti mareetan isinitti agarsiisa. Isin faana ta'a like share gochaa jechuudha. Haala kanaan beeqa normaali asiin cufee jiraachuudha. Maal fuufa yoo ta'e lasitti agarsiisa irra deebi'ee kana fayyadamtu yoo ta'e karaan kun amma appiidha. Kun eenyuusaa furdaa waan ta'eef asiin jalqaba. Asii achoo martan kun ala oolaan bilchaataa jechuudha. Soo xumuriin walitti deebina jedha. Guddochee akkuma argaa jirtan egaa godhe xumuree soosiin saddoo kana jira. Kana malimtu nafne waraqaan ni na hir'ate ግን guuta disti eenyu nyaate akkasii. Innaa asitti kanaafuu waliin makeenii qullubbii fi shunkurtii xiqqoo ishii xaali. Raafuu maramaa waan ta'eef waan urgaa barbaachisa. Bishaan waan jedhuufi malee waan biraaf miti. Qullubbii shan sadii keessa buusuu dandeessu biyya Arabaatti. Dhugaa dubbachuu fi yeroon biyya Arabaa jiru baay'ee tokko hojjedha. Hojii biraan ana hojjechiistu caalatti guyyaa tokkoniitiin isa na hojjechiisu jechuudha. So kanammoo akka kanatti itti naqeeni asitti maalan qadaada isaanii wayinii rakkaa jechuudha. Isin itti agarsiisaa wajjin kushiina dhadhee bakka. Innaa akkasii shiwuddoch asitti waan inni itti qadaadu baay'ee na rakkisee jira. Seenuu didee gadi qabuun dirqama waan ta'eef saaniin umtuyyuu seenuu didee otoo kun seenee achi waa jabaataa irra kaa'uun dirqama keessan. Innaa kana na yaalee na didee kunilleen kan inni inqulaalee tokko xaafatu. Tuman jedhu baay'een qaba ishee akkana torba wayin qaba waan ta'eef ishee tokko haala kana xiqqoo waan keessa seentu wayiiti. Gurrooshii cabseetu malee I don't know. Eeyyee xiqqoo naa seene yes. Gurrooshiillee cabdee totte marxiidha amma tokko. Anyways ammanumaanuu baay'een qaba isaan akkanaatti ta'uu didenne kaanii tokkitti kana fakkeenya jedhee tosaanii ta'e baay'ee marxii tokko ture ani garuu isaanii ta'uu dhabeera xixinnoo keessaayyuu barbaadee na didee kun yeroo garfeedha seenuu didee isaan gurguddoon immoo gonkumaan akeekamanii anyways kanumaan haa ta'u jechuudha kanumaan haa ta'u kanarra hin qadaanna nagaattuu lama bichaatutti sitti agarsiisu.
Hayyee kun akkuma argitan baasee bilcheessee inshaallah tokkoddoo kana fudhadheen ilaale amma immoo baasee takkittu godhee nyaadha jechuudha. Maashaallah dhugaa waaqayyo akkatti inni mi'aawu keessi isaatu argitanii dhugaa waaqa kana isiniin hin jedhu. Egaa maal gootu dharraa Itoophiyaa keessatti isiniif waraqaan naquma nyaatanii. Gowwoomaasuma. Kana fakkaata gixxi godhee nyaadha jechuudha ammas ka'eeti inshaallah. Maashaallah qoy mi'aasuun jireenya badheen qachi godha tokko. Ski. Saka moya. Oyo yummy asa. Hundaafu kana fakkaata akkuma argaa jirtanii waan ta'eef chaanaala koof warri haaraa taatan seeneeti subscribe godhaa waan hojjedhu naan jettan nyaata yeroo hojjettu nu dharraasisee hojjedhu kan jechaa jirtu koomantii keessan argee ammas waliin isin hojjedhu biyya galee anamma akka warra jireenya rabaatti miti kan isin hojjechaa jiru biyya keessa galee salphaadhumatti yoo dharraane maayyaan akkamitti qopheeffanna seeruudha waan ta'eef waa biraas waliin isin hojjedhu jiraate natti hima bakka kanumaan isin jedha baa.